Akkaataa wifi naannoo keessanii banaa jiru paaswordii tokkollee otoo abbaa hin gaafatin cabsitanii paaswordii isaa argatuu dandeessan. Aappii tokkollee osoo hin fayyadamin wifi nama kamiitu hidhatuu ni dandeessan. Akkasumallee wifi madaamiin isinii hiitee isinirraa hidhatte akkasumallee hiriyyaan keessan yookaan namni isin cinaa jiru wifi isinii fidee paaswordii osoo isinitti himin isinii fidee deebi'ee isinirraa hidhate salphumatti paaswordii nama sanii beektanii itti hidhatuu dandeessaniin isin barsiisa. Aappii tokkollee osoo hin fayyadamin seetiingi bilbila keessan keessa jiru duwwaan connect walirra godhatu ni dandeessu. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtan baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatin amma kallatti mankara barumsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reefu mata duree irraa isiniif tokkoof yaale wifi nama kamiitu paaswordii tokkollee osoo abbaa hin gaafatin aappii tokko malee akkamiin loogiin goone seenuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Salphumatti paaswordii nama kamiitu argatuu ni dandeessanii jechuudha. Kana jechuun waa lama irratti hundaa wifi otoo paaswordii isinitti hin himin namni isinii fidee deebi'ee isinirraa hidhate akkasumallee kan namni isin cinaa itti fayyadamaa jiru jechuudha banaa ta'ee isin cinaa itti fayyadamaa jiru isinilleef ni seena garuu paaswordii isin gaafata paaswordii san hin beektan lamaanuu bal'inaa waliin ilaalla. Kana sirreeffatuuf seetiingi bilbila keenyaa keessa ni seenna yeroo tokkoo fi seetiingiin isa kana yeroo tokkoof irratti kilik goone keessa seenaa jechuudha. Seetiingii keenya keessa eega seetiingii keessa seenne seetiingiin haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal gootu wifi bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Sanduuqa kanatu jira jechuudha. Sanduuqa kana ni bantu jechuudha. Yeroo isin sanduuqa kana bantan wifi nama isin cinaa jiru guutuun asirratti isiniif dhufaa jechuudha. Yookaan maal gootanii bilbila keessan mataa gubbaan gadi harkistuu jechuudha. Gadi harkistanii bakka wifi jedhu kanarratti quba keessanii sakandii takka haala kanaan ni qabdu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif bakka wifi jettu mallattoo yookaan sanduuqa fuuldura jirtu kana ni bantu jechuudha. Yeroo tokkoo fi anamma yeroo tokkoof nan banaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Wifi isinitti dhiyoo jiru haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Kan banaa jiru jechuudha. Kan namni itti fayyadamaa jiru haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo nurratti cuqaasne paaswordii yoo itti galchine dijitii 8 yoo itti galchine hin fudhatu jechuudha. Kun haaluma isin argitan kanaan hin fudhatu jechuudha. Diimaa natti argisiisa irra deebi'aa liinaan jedha jechuudha. Kanaafuu jechuudha paaswordii kana akkamitti argatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Salphumatti jechuudha maal gootu kana sirreeffatuuf al tokkoof duuba deebitu jechuudha. Yeroo isin uf duuba deebitan haala kana wifi isinitti dhiyoo jiru kan banaa jiru yookaan kan namni isinii fidee deebi'ee isinirraa hidhate hundaayyuu haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Hordoftoota kiyya sirriitti adda baafadha jechuudha. Amma wifiin kun banaa jira jechuudha. Cinaa keenyaa banaa jira jechuudha. Amma wifi kana namni itti fayyadamaa jira garuu paaswordii isaa hin beeknu jechuudha. Haaluma isin argisiisan yeroo itti guunne hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha hordoftoota kiyya fuuldura isaatti mallattoo wifi'tu jira jechuudha. Mallattoo wifi tanarratti immoo qulfiitu jira jechuudha. Kun haaluma isin argitan kanaan fakkeenyaaf maqaa wifi namaa jechuudha. Inni kaayaa fuulduratti wifi'tu jira mallattoo qulfiitu irra jira jechuudha. Yeroo tokko irratti cuqaasne yeroo irratti cuqaasne haala kanaan koodii QR nu fidaa jechuudha. Koodii QR kana maal gootanii screenshot godhatanii jechuudha. Bilbila keessaniin screenshot godhatanii jechuudha. Yeroo screenshot godhatanii bilbila keessan keessatti gadi buufattan akkamiin akka paaswordii kana baaftan immoo salphumatti waliin ilaallaa jechuudha. Bal'inaan amma screenshot godheetiin jira jechuudha. Haala kanaan eega screenshot gootanii maal gootan jechuudha. Ustaniituma akkanatti hin dhiiftanii yookaan raayitii ittiin gootanii jechuudha. Qaccee isaa kana qabdanii jechuudha. Bakka gadii kana qabdanii akkanatti ol harkistanii hanga isaa kana qofatti ni deebistuu jechuudha. Hordoftoota kiyya gubbaa kanallee qabdanii itti gadi dhiqeessitanii jechuudha. Gamaa gamanallee qabdanii walitti harkistanii likki isaa yookaan maqasa isaa kana qofatti deebistuu jechuudha. Sana booda asirratti dhuftanii raayitii tana gootanii gaalaarii keessan keessatti gadi buufattuu jechuudha. Isinillee haaluma kanaan screenshot gootuu jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha hordoftoota kiyyaa akkeessa guutummaan guutuutu ni baatu jechuudha. Akkeessa baatanii eessa akka deemtan immoo bal'inaa waliin ilaalla. Isa kan screenshot godhatu hin dagatinaa jechuudha. Namoonni screenshot maal jettan footoo kaafattuu jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo wifi irra cuqaastanii mallattoo qulfii irra
cuqaastanii sana booda haala kanaan isinii dhufa screenshot gootu jechuudha. Nama screenshot godheetiin jira haaluma isin argitan kanas. Sana booda maal gootanii bilbila keessan okkee guddoo garaa hedduu gadi tuttaniituma jechuudha keessaa baatuu jechuudha. As keessaa baatanii kiroomii yookaan intarneeta keessanirra dhaqxuu jechuudha. Sana booda kiroomii keenya fayyadamnaa jechuudha yookaan intarneeta biroozarii fayyadamuu dandeessan, ijii fayyadamuu dandeessan, isin kan barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Namaaf kiroomii fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu kiroomiin isa kana yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda bakka sarchii kanarratti barreeffama gubbaa kanarratti isiniif barreessuuf iskiriina bilbila irratti illee isiniif barreessu sirriitti qalbeeffadhaati waan inni asirratti barreessu kana isinillee haaluma kanaan barreessaa jechuudha. Maal jettanii barreessitan gubbaa sarchii kanarratti zinc.org jettanii barreessitu jechuudha. Zinc.org jettanii barreessuuf maal jettanii barreessitu haala kanaan jechuudha. zinc.org jettanii barreessitu jechuudha. Yeroo isin gubbaa kanarratti barreeffama kana barreessitan haala kana websaayitiin kun jala kanatti isiniif ba'a jechuudha. Mallattoon harree diidaa kan irra jiru kun yookaan yemeeda ahiyyaa ka jedhamu sun haala kanaan irra jiraataa jechuudha. Footoo kana hin irraanfatinaa jechuudha. Maal nuun jedha barreeffamni kun asirratti zinc decoder online nuun jedha jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof maal gootu kilik irratti gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Taphni guddaan asirratti jechuudha. Amma asirratti waan hundaa'u asirratti argachuu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Eega inni haala kanaan isinii dhufee mee fakkeenya barreeffamni kun ni xixiqqaata waan ta'eef isinitti mul'atu bilbila kiyya dalga ciibseetiin isinitti mul'isa. Nafaana bu'a. Kunu amma haala isin argitan kanaan bilbila kiyyallee dalga ciibseetiin jira sirriitti akka isinitti mul'atu immoo abdiin qabaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu eega inni haala kanaan nu dhufee maal gootanii suuta jettanii ol harkistuu jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa. Asirratti websaayitii kana jechuudha profaayilii isaa harree diidaadha jechuudha. Haala kanaan adda baafattuu jechuudha. Kanaafuu eega inni haala kanaan isinii dhufee maal gootan suuta jettanii ol harkistanii jechuudha. Ol harkistanii asirratti maal gootan jechuudha. Choose file bakka jedhu kanarratti jechuudha. Amma asitti maal nuun jedha no file shows nuun jedha jechuudha. Faayila hin qabdu yookaan faayila tokkollee kan asirratti select goone hin jiru waan ta'eef upload godhuu qabnaa jechuudha. Maal upload goona waan reefuun tana fakkeenyaaf koodii reefuun tana wifi namaa kan screenshot godhadhaa isiniin jedhe san amma asirratti cuqaastanii kallattii gaalaarii keessan keessa dhattanii ni fudhattu jechuudha. Ani amma yeroo tokkoof irratti cuqaaseetiin gaalaarii kiyya keessa seene gaalaarii kiyya keessa fudhadhee isinitti deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya. Isinilleen haalumaan an amma isinitti argisiisu kanaan sirriitti jechuudha steppii kan hordoftanii yookaan waan kana waanan godhe kana hundaa'u kan gootan ta'e 100% wifi nama kamiitu paaswordii isaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma boodan wifi nuufidhi jettanii nama kadhatuun hin jiru jechuudha. Garuu yeroo duraatiif dirqama shabakaa yookaan daataa qabaachuu qabdanii jechuudha. Wifi nama sanii argatuufi jechuudha. Tole mee isinitti hin dheeressu. Anama waan reefu screenshot godhe koodii QR san deemeetiin ol baasaa jechuudha. Choose file bakka jettu tanarratti cuqaaseetiin ol baasaa jechuudha. Zoomiin isiniif godha akka isin sirriitti isiniif mul'atu kunoo amma asirratti ol baaftu jechuudha. Bakka kana gadi buutanii jechuudha hordoftoota kiyya sirriitti isinitti mul'ataa jira. Kunoo asirratti jechuudha choose file bakka jedhu kanarratti cuqaastanii ol baaftu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof kiliikiin irratti godhaa jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Yeroo isin choose file irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kanaafuu isin maal gootu faayila keessan yookaan meemoorii keessan keessa galtu jechuudha. Faayil bakka jettu tanarratti cuqaastanii jechuudha. Meemoorii keessanirraa koodii QR reefu tan screenshot godhatan kan reefu footoo kaafattan achirraa fudhattu jechuudha. Irratti cuqaasa yeroo tokkoof gaalaarii kiyya keessa kana galchuuf. Sana booda haala kanaan gaalaarii keessan keessa isin galchaa jechuudha. Nama gaalaarii kiyya keessan jiraa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan suuraa reefu tan screenshot godhatan ni barbaaddu jechuudha. Koodii QR sanii jechuudha. Kunoo suuraa sun fakkeenyaaf isii kana jechuudha. Amma kan reefan screenshot godhe sun isii kana jechuudha. Haalumaan an suuraa kanallee maqasa kanatti deebise kanaan isinillee jechuudha. Haaluma kanaan xiqqeessitanii hanga isaa kana qofatti deebistu jechuudha. Yeroo tokko irratti kilik goonaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kallattii maan jechuudha yeroo nu irratti kilik goone gara gubbarratti ol nuuf baasaa jechuudha. Sana booda haala kanaan gubbaa kanarratti isiniif ol baasaa jechuudha. Reefuun tana fakkeenya maal nuun jedha asirratti no choose file nuun jedha jechuudha. Faayila tokkollee kan ol baafte hin qabdu nuun jedha jechuudha. Amma asirratti fuulduratti jechuudha haala kanaan lakkoofsa wal keessa naqee nuuf fidaa jechuudha. Image tan jedhu yookaan IMG kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha hordoftoota kiyya ammallee paaswordii hin arganne sirriitti adda baafadhaa lakkoofsa paaswordii nama sanii nuun agarsiifne. Kanaafuu maal gootan jechuudha suuta jettanii karaa harka bitaa gaman as harkistuu jechuudha. Yeroo as harkistan qabxii lama qabaa jechuudha. Fuulduratti sammiitiinuu lamaatu jira. Kan isin cuqaasuu qabdan jechuudha fuuldura suuraa keessanii yookaan
iskiriishuutii amma gubbarratti ol baafatan gaalaarii keessan keessaa ol baaftan fuuldura jirtu kana jechuudha isii dhumarratti submit nuun jettu tanarratti cuqaasnaa jechuudha tan gadii jechuudha tan olii tanarratti yoo cuqaastan hin argattanii jechuudha kan gadii kanarratti submit jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik goonaa jechuudha nama yeroo tokkoof irratti kilik godha sana booda haala kanaan inni barbaada ni eeggannaa jechuudha sana booda kun hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha kallatti maan jechuudha paaswordii isaa amma guutummaan guututtu kun jechuudha argannee jirraa jechuudha routazii nama sanii jechuudha yookaan wifi nama sanii jechuudha guutummaan guututtu paaswordii isaa kun completely argannee jirraa jechuudha kun haala isin argitan kanaan amma asirratti jechuudha koodii nama sanii guutummaan guututti fidee as keessa nuuf kaahee jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu isinilleen haala kanaan jechuudha salphumatti jechuudha wifi nama kamiitu jechuudha kan isin cinaa banaa jiru jechuudha otoo hin rakkatin osoo hin dhiphatin dhiphina tokko malee wifi nama kamiitu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo hubachiisa tokkoffaa viidiyoo har'a isin barsiise kana waan nagaa qofaaf itti fayyadama akkuma reefuun tana mata duree irraa isiniif tuquuf yaale hannarratti akka isin kakaasuuf isin hin barsiifne bareecheen dursee isin hubachiisuu barbaada rakkoon adda addaa akkuma beekamu biyya ambaa keessa facaanee jiran hundumtuu jechuudha especially ijoollee keenya kan shamaraa kan biyya ambaa jiraniif viidiyoon kun baay'ee gargaara jechuudha fakkeenyaaf yeroo tokko jechuudha lokeeshina irraa cufanii yeroo isaan dalaga irraa galuuf deeman lokeeshina irraa cufanii jechuudha akka sawaaqni yookaan shufeeriin dhufee hin fuune jechuudha taaksiin akka dhuftee hin fuune dhoowwamanii jechuudha kanaafuu jechuudha rakkoon akka kanaa kun yeroo isin mudatte haala kanaan jechuudha salphumatti jechuudha wifi namaa jechuudha wifi isin cinaa jiru fayyadamuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya daataa xiqqoo riyaala 10 yookaan birrii 10 hidhattanii jechuudha haala kanaan jechuudha isteeppii kana hordoftanii yeroo maduraa osoo rakkoon akkanaa isinirra hin geenye viidiyoo baroomsaa kan akkanaa kana hordofaati sammuu keessatti seef godhadhaa jechuudha yeroo rakkoon akkanaa isinirra geesse daqiiqaa 2 keessatti connect godhatanii rakkoo harka keessaniin ifirraa hiikuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya kabajamoo isiniif galee jira ifa isiniif tahee jira yoo ifa isiniif tahuu baate komentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa qeeqa qabdanillee komentii jalatti naaf barreessaa qeeqni keessanilleen yookaan jajjabinni keessanilleen hundumtuu anaaf jajjabinna kanaaf komentii jalatti yaada keessan naaf ibsuu hin dagatina akkasumallee waan isin fayyadu malee waan isin hin fayyadne sababan asirra fiduu hin barbaanneef yaada keessan baruu kan fedhuuf jechuudha viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufalleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba Marree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan chaanaalli kun akkuma beekamu chaanaala baroomsaati chaanaala dhugaa fi dhugaa qofarratti hundaa'e waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa guyyaa guyyaan konteektiin keenya akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notification jetturra kaachuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon kun yoo isin gammachiise immoo bakka like jettu san irra xaqqi godhuu hin dagatinaa video kana hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf namu akka irraa fayyadamuuf share waliif godhuu hin dagatina gruppii adda addaa irratti copy link gootanii channel keenya linki isa namoota adda addaatiif hiriyoota keessaniif raabsuu hin dagatina isiniin jedha hordoftoota video narraaf qopheeffadhelleen asumarratti xumurama video itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaa